Ashama hordoftoota ko akkam jirtu nagaa keessan nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'a waan tokko waa gabaabduu isiniif fide inni maalinni wantaan isin barsiisuu barbaadu dura bartanii akka itti deemtan jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen jaa masoobota kana bitii gara maatiin ageessi jettanii garuu suuraa isaan agarsiisinaan jettanii ana bira kan jiru akkuma argitan isaan sana lamaanii kunillee hin jira. Kanaaf yeroo baay'ee maaliin argisiitanii gara Adaamaa gara Finfinnee keessa gatiinsa dabiliidha yeroo kan keenya faana laalu asumaan jabaatanii itti afufan ijoolleen tokko jedhee yaade maal bitachuus akka qabdan mana dhiphaa keessa yoo jiraattan maal bitachuu qabdu yeroo immoo bal'aa qabaattan maal akka bitattanis asumaan yaada kooti waan ta'eef itti jiraadhee waan hin argeef jechuudha. Masoobii asuma achiin isin agarsiisa gadi yoo fuudhee na rakkisa. Isa kana anaa namatu naa fide amma ittiin bitan garuu beeka isinitti mul'achaa jira. Kanaadha jechuudha. Isa kana namatu naa fide anaayyuu. Kana Finfinneetti birrii 2,800 garuu asitti jechuudha birrii 2,204 kana jechuudha yeroo yeroodhaan dabala. Asitti immoo kan biraa isin agarsiisu barbaade filannoon keessan kan daabboo kan biddeenaa maal akka fakkaatu kun baay'ee guddaadha jechuudha. Baay'ee guddaadha jechuudha. Yeroo baay'ee laala nama harkatti antuuta jala nyaateen marsaa 12 irraa hiike jechuudha. Kana ganaan itti dhaataa jira. Na jalaa hiike danteelii jechuu barbaadeeni danteelii. Kun immoo ani kan hin bite jechuudha. Gatii xinnaadhaan hin bite. Har'a garuu dhaqee yeroon gaafadhu 300 jedhanii akka guyyaatti deemu 400 isin jira jechuudha. As walisoo jechuudha. 400 jechuudha. Masoobii kan kuniif kuni hodhaansaa diizaayiniinsaa bifa tokko jechuudha. Kana jechuun baay'ee guddaadha. Akkuma argitan. Kana faana tokko hodhaan eenyuun ittiin hodhan waraqata wayitiin hodhani. Kana jechuudha. Kan ammaa garuu amma nan ga'u. Kan amma hodhan yookiin bitamus amma na hin ga'u. Kan daabboof kan biddeenas gargar akka ta'e xinnaadha kan daabboo kanaa gadiidha jechuudha. Kan biddeenati jedheen bite kan daabboo immoo xinnaadha jechuudha. Masoobii isa sana nan hodhisiisee ture gatiidhaani. Baay'ee na jalaa balleessite. Kanaafin ijoollee baay'eedhaan nan dhorke gabaadhumaan isinii bitaan jedheen nu hodhisiisinaan jennaan. Diizaayinii bareedduudhaan kaateeti oddoo kana na jalaa balleessite jechuudha. Asitti dhaabdee turte. Asitti dhaabdeet wallollee jechuudha. Deebistee isa kanammoo faalladhaan itti guutte jechuudha. Kanaafin ijoollee baay'eedhaan na jalaa balleessite gabaadhumaa isinii bitaa jedheeni. Kan gabaa jirammoo bifti biraa hin jira jechuudha. Kunis kana dhaabbinsa waluma qixa gatiinsaas asii fi inni hodhisiise kun yeroo isaatti wal qixa. Kuni madaabaraadhaan hodhame. Kun immoo akka waraqata wayitiin hodhame kana jechuudha. Waraqataan hodhame irratti kanaan hodhame waan san beeku kana jechuudha. Gatiinsaas asumaan isinitti himuu barbaade meeshaa isaan itti agarsiisu waan jettaniif yeroo baay'ee maal isin ibsuu barbaadeen kana fide waan hin qabu isin agarsiisuu koo miti. Yoo bitattan normaal masoowarqii jechuun sijamar iddoo taa'u saaloonitti danteeliin sirriin yoo irra bu'e masoowarqii fakkaata malee sila masoowarqiin diizaayinii baay'ee dhahamee miti. Kana jechuun nama baay'ee bareedduudha. Bifti biraas hin jira madaabaraadhaan kan hodhame jechuudha. Yoo bitattan kana yookiin isa sana jechuudha. Isa sana viidiyoo waraabeen isinii fida. Kan biddeenaa amma tokko shaaggachiisa jedhu I don't know beeku. Ani yeroo itti fayyadamanii geezee hundaa miti ol kaa'etan yeroo tokko itti fayyadama. Kanas yoo fayyadamtan hin dandeessu. Kan daabboo garuu madaabaraadhaanii kana isin ibsuu barbaade jechuudha karaa kana. Gaaffii yoo qabaattan na gaafachuu dandeessu. Okay, mana akka kommoo dhiphoo qabaatanii
garaa waan baay'ee nama hawwa garuu maal gochuu qabdu. Fakkeenya isaan kana siniibsuun dhufe irkabootii ishiinii jechuudha. Irkabootii ishiinii kan mastaawutii jira, adiin suni jira. Inni maal isin barbaachisa? Saaloonii baay'ee bal'aa iddoo kaawwattan kushiina sirrii qabaachuu jechuudha. So anamma dunkanan deema, dunkanan taa'ee danfisa waan ta'eef mastaawutii sana yoo fide tokkicha burkut jennaan yeroo baay'ee ni xadhee deebisee birrii koo jechuudha. Kisaaraa galtu. Ammasitti garuu akkamitti akka fayyadamtan amma sadarkaa guddattanii saaloonii bal'aa mataasaa danda'e iddoo jibanaan sii ta'u baay'ee saaffii amma sii ta'utti maal gochuu akka qabdu. Warreen ajajattan immoo baay'een na ajachiistanii jirtan ijoolleen Adaamaa, ijoolleen Walisoolleen maal akka bitattan filachuu dandeessu as keessaa jechuudha. Akkuma argitan isa kana inni kun isaan itti fayyadamuudha. Kan koo jechuudha. Normaal yeroo namni dhufe kan inni fayyadamu isa kanaadha. Isa kanan fayyadama jechuudha. Akka kanattan fayyadama. Isa kanaadha kan koo. Baay'ee mirxii, dheerinni isaa baay'ee dheeraadha. Shiin immoo meeqa fixa yoo jettan otoo nan hin soomne ilaaluu dandeessu shiin meeqa akka fixu. Shiin 18 fixa jechuudha. 8 16 fixa jechuudha. Shiin 16 fixa. Shiin 16 kan kanarra jirus hin jira. Shiin 24 kan fixus hin jira. Meeshaa baay'ee mirxii tokko. Yeroo baay'ee ijoolleen baay'een miini kee fi yookiin attaffanni illee kan nama faana gargariin eessaa fiddanaan jedhu. Na kan amma fakkeenya eessayyuu yoo seen argeen beeku. Tasumaan bitee jechuudha. Otoo isa mastaawutii sana otoo hin ta'in saadii sana bita otoo hin jedhee wulii jedhuun kana bitee jechuudha. Maaliif yoon galchee cabse daa'imni yeroo mana kana dhufan haariidhaan tigistii godhadheen taa'a jechuudha. Maaliif shiiniin as jira, suni kun achirra jira, kunis jira, kunis jira. Ijoolleen dhufan akka amala ijoollee sanaatti akka ijoollee warraatti qabatanii yoo dhufan baay'ee aartu. Achirra amma waan baay'ee gadi guuranii caccabsu ijoollee gadi fuudhanii ittiin taphatanii deemu sagannamnis gannamanii jechuudha. Otoo shiinii kanas kaa'ee danfisee sitti irratti ta'uu danda'u, irratti kufuu danda'u. Namaan ala immoo jiraachuu hin dandeessanii. Amma sadarkaa sanarra geessatti kun baay'ee tirfiidha. Mi'a eenyuusaa eeggate bitadha. Yeroodhuma bittan borullee sinaa cuucuu waan bitatte waan ta'eef kana siniin jedheera. Karaa kana jala waan baay'ee naqattu. Waan baay'ee akkanatti fayyadamanii isa kanatti kanan fayyadamanii. Kun kophaa ishee birrii 50 shiiniin jaasaa birrii 300 waluma 700 shigii yoo ta'e jechuudha. Akkasitti gurgurama kuni shiiniin. Kuni kan mucayyoo seenaa kan kooti kuni mataasaa kan danda'e. Okay. Kan biraammoo ishee kanan fayyadama. Yeroo mtuun jirree as kaa'ee yeroo baay'ee ishee kanan fayyadama. Akkuma argitan jechuudha. Kanan fayyadama. Kuni maal ishiin jechuu dandeessu? Kana jechuudha. Shiinii isa kanaanin eewushii immoo qofaa ishii mataa ishii kan dandeessu laaskitiidha. Kanaanan fayyadama. Garagalchatanis bifuma kana asiinis oo galabbattaan isuma jechuudha. Shiinii umarra nattu. Asiinis fayyadamtu, asiinis fayyadamtu jechuudha. Karaa feetaniin fayyadamuu dandeessu jechuudha. Karaa kanas bifuma tokko. Guddaan isaa hin jira. Kun shiinii 8 fixa. Yoo masqammacaa fuutan 8 fixa. Yoo akkanatti garuu 6 fixa jechuudha. Iddoo kana kan biraa tokko nan dabala baqa. Kana yeroo mtuu hin jirreen as kaa'ee danfifadha jechuudha. Kan inni qabu kana saarvisii kanallee qaba. Daabboo faandishaa baay'ee nama marara. Masqammacaa ishii kanan qaba. Kan udduu jabanaa jala kan teessu. Baay'ee kan nama marare nagaru kana. Baay'ee tokko daabboo asirra nattu ayyaana faandishaa asirra keessu baay'ee tokko. Kuni ishee xiqqoodha. Kan shiinii 12 fixu kanarra kan jiru hin jira.
Ani kan hin bite ishii kana duraan birrii 500 400 I don't know duraan. Garuu inni guddaan amma birrii 800 9 kumaanis hin jira. Bifa diizaanii qaba garuu kun amma ta'ee jechuudha. Ishiin 12 kan fixu kanarra kan jiru birrii 900 800 akka bifa diizaaniitti jechuudha. Kan koo kana qaba. Kana birrii 500 afurii nan bite naasa akka dhufeen hin bite jechuudha. Mana kiraa keessa waan ta'eef. Ishee kun baay'ee tokko marxii dhugaa waaqayyo baay'ee tokko jaaladha. Karaa kanaanis akkuma isiniin jedhe karaa kanaanis bifuma kanaa jechuudha. Irra naquu dandeessu. Istaayilii ishee yoo nuti agarsiiseettan illee asinis shiin irra naquu dandeessu. Asinis shiinuma irra naquu dandeessu. Karaa lachuunuu jechuudha. Asinis so baay'ee waan gaarii tokko shiini asin tarii yoo sin jalaa luqa uyyummoo bishaan irratti naqaa waan ta'een cululuqa jechuudha. So karaa kana yoo sin jalaa fokkise karaa sana gargalchitanii itti fayyadamuu dandeessu. Kanaaf mana dhiphaa keessatti maal akka fayyadamu jedha xiinxalaa. Osoo hin bitin sin jettanii argitanii bittanii booda hojii rakkatu sin jalaa cabaa itti gaabbuu jechuudha. Kana fakkaata kana isinitti agarsiisuu barbaadeeni. Danteelii immoo kan waan itti uffisadha. Kana isinitti agarsiisira baay'ee mirxii tokko. Miini kun baay'ee bitadhaa dhugaan isiniin jedhe. Bakka minum isa mastaawutii iyyuu isiniin kajeelchus baay'ee dheeraadha kana bara. Baay'ee dheeraadha baay'ee guddaadha. Edimmoo yaduroo meeshaa duraaniiti. እና ሜሻ ዱራቲ ቤክቱ አኩማ ቤክታኒ ጅማ ሰየዱ ቶኮ ኦዳ ማሊፍ ራሳ ቀቡሰና ለማ ጅማ ጀደ ጅራ በረፋኒ ሳቲ ጅማ ጀዳ አክቲ ታሩ ኤርገም ቢቴን ጋብ ቤተኒ የሮባይ ቀላሊ ትናሩን ካራቴቹላ ማኒ ነማ ሁንዳሞ ካን ወሊ ነማ ሁንዱ ማቶቹላ መጋላ warreen gaarummaatti jiraachuudhaaf waan sirrii bitatanii malee wala nama hunduma mana buna hunduma kanatti jira jechuudha. Jimma jedha. Shiinii immoo kanuma fayyadamaan isaarratti amma nagaraachin laa shiinii baay'een qaba. Ishigiidhaan kan tataa'e hin saaqne maaliif mana bal'aattiin malee kun anaaf tirfiidha yeroodha jechuudha. Yeroo namni dhufe barkeet kun hadichammaa nagaa isanas baasa waan ta'eef rakkoo hin qabu. Ishee kanarratti kana fayyadama jechuudha. Kana kan inni fayyadamu ishee kanarratti tokkoon cabde እና kana jechuudha. Kanaaf bargit kana bitadha isiniin hin jedhu yoo bitattan kana adicha mastaawutii bittan sana hin gaabbitu. Mana daa'ima Itoophiyaa keessatti ijoolleen isinitti dhufu warra faana hin cabsu jettee daa'ima nama dallanuu hin dandeessu. Gaarummaatti jiraachuu yoo barbaadan amma waan arge daa'ima rabbeessu balleessu warra arabaa faana ijoollee faana waliin lolamu sababa isaanii baay'ee jechuudha. So asitti immoo mana dhiphoo keessa sana butu asumatti ta'uu ta'anii cabsanii maal jetta gaa 3,250 bittee jechuudha. Asuman taa'ee danfisa waan ta'eef to saalooniif safaa jedhe taa'ee achi taa'ee akkasii. Kuni garuu baay'ee filannoo koo tokkoffaadha bitadha. Kunis immoo baay'ee bareedduudha. Guddaan isaa hin jira bitadha. Isiniin jedheera. Kana isinitti agarsiisuu barbaadeen gara keessan dhufee viidiyoon isinitti tole like godhaa, share godhaa, ijoollee biraan ga'aa isiniin jechuu barbaada. Danteeliinis akkuma duriiti. So fayyadama. Sirriitti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Caalatti isin ibsuu kan hin barbaade meeshaa sana fayyadama. Kuni namaa bitee miti kan kooti. Tarii bittee nama qaqqabsiisuuf jechuu dandeessu. Amma kan inni ibsuu barbaade ijoollee keessan seenaniit bifa nuu bittuu situ biyya jira waan ta'eef nu ergime waan naan jettaniifan filannoon koo kanaaf kana isinii baay'een jaaladhe jechuudha. Danteelii sirriitti hodhisiifannaan isa sanatu isinii wayyaa. Isa garanaa jechuudha isa sana ton taane
Kanaaf akkas isiniin jechuun barbaada. Viidiyoon isinitti tole laayik godhaa. Gaafii qabdan komantii jalannaa barreessaa isiniin jechuun barbaada. Bakka dogoggoretti immoo yaada gaarii naaf ibsaa isiniin jechuun barbaada. Baay. Dheerinni isaa baay'ee dheeraadha dhugaa. Baay'ee tokko. Kana baay'ee filannoo keessan godha. Kun immoo baay'ee guddaadha. Idoonnoo akka xixinnaa isiniif fakkaatu danda'a. Baay'ee guddaadha. Kanaan akkan dhufeen hin bite ture. So kuniif kun wal biraa deemu. Saaloon isoo godhattan baalisoo ta'e wal maachiidhaan deema meeshaa yeroo bitattani. Kun isaan hodhisiise isiniin jedheera qaame. Baay'ee sitti mul'anne duraani. Fakkeenya asitti wal jala na dabarsite asitti dhaabdee turte jechuudha. Yeroo laalu gabaabaadha. So itti naasirreessennaan ala diizaayinii isaatu wal jala dabarsite. Sila akkana gochuu kan qabdu beekaa isuma akkanaa lama wal bukkee buuftee jechuudha. Baay'ee wal lollee asitti gumbii goote lalaala jalasaa asii sirruma kaaste yeroo kaastu. Naa taphattuun ishillee baay'ee bareedduudha. Isheen kuni jechuudha. Innaa kana filannoon keessan egaa isintu beekaa isintu firqaa qaba. Kana kuni baay'ee nama raaree danteelii gaarii irratti hojjetannaan kana kan biraa isin jira diizaayiniin biraa gabaadhaa viidiyoo waraabee isinii agarsiisa. Baay'ee.